Okay, trade deficits. Trade deficits and budget deficit. Budget deficit kan jennu maal jechuudha tokko lallame. The overriding objective of government fiscal policy. Kaayyoon fiscal policy mootummaa inni maa jechuudha building prudent public financial management. Bulchiinsa faayinaansii biyya sanaa eegsisu. Financing record expenditure with available resource. Qabeenya qabu fayyadamuudhaan baasii baasuu danda'u murteessu. Akkasuma reach possibility of unsustainable physical deficit. Yoo physical deficit isa mudate immoo akkatti ittisuu danda'u lafa kaa'udha. Kana jalatti government receives revenue from tax and use it to pay for government purchase. Mootummaan baasii qaban expenditure baasii baasa. Eessaa fida baasii baasuu galiin samaa inni taaksii. Taaksii kun bifa maalitti revenue jennaan galii taaksii irraa argamu revenue jennaan mootummaan government receives revenue galii argate eessarraa taaksii irraa. Maal godha taaksii isaa fi it uses to pay for government purchase. Bittaa mootummaati. Kan expenditure isa jennuuniif oolchaa jechuudha. Lama. Egaa galiin inni sassaabu revenue ni jedhu taaksii. Inni argatu baasii baasu expenditure ol yoo ta'e maaltu ta'a? Akkasuma ta'e maaltu ta'a? Public saving jennaan. Kana jechuun baay'atiin keenya baay'inni mootummaa surplusidha. Positiveidha jechuudha karaa biraa. Yoommoo tax revenue tax irraa galiin argamu baasii mootummaa government expending kan inni waggaa sanatti baasu gadi yoo ta'e immoo negative ta'a waan ta'eef negative jechuun budget deficit kan jennu isa. Budget deficit jechuun baasii mootummaatu galii isaa caalee jira jechuudha kana biraa. Sadarkaa kanatti kan adda baasii mootummaa galii isaa yoo caale negative dha budget jechuun budgetiin deficitidha jechuudha. Galiin inni kaan immoo revenue tax revenue government spending on expenditure baasii isaatii ol yoo ta'e immoo maal ta'a jechuudha? Positiveidha budget positive jechuun budget surplus. Gama biraa public saving jennaan. Yoo wal qixa ta'e immoo zeeroodha miti ree. Budgetni maal ta'e baalaansiidha. Baasiinis galiinis wal qixa. Balance budget. When government spend more it collects in tax it faces budget deficit. Kanaafuu yoo budget deficit baasiin isaa galii isaatii ol yoo ta'e maal godha ree? Finance gochuudha. Akkamitti cufata budget isaa? Ni liqeeffata borrowing eenyurra internal keessaas biyya keessaas alarras liqeeffata jechuudha. External borrowing internal borrowing jedhama finance godha. What is the finance when budget deficit? Borrowing. Borrow jechuudha. The accumulation of past borrowing is the government debts. Amma deficit kan jennu fi debt kan jennu garaagarummaa isaa kun waggaa darbee liqeeffate mootummaan waggaa dhufu liqeeffata waggaa kanas fudhan kanas liqeeffata ta'e. Rabbiin godhiin egaa kan darbe haasofname 2010 2011 liqee ture kana waggaa liqee walirra yeroo tuulamu deebtii uumu. Accumulation of past borrowing maal jedha? Deebtii uumu. Trade deficit kan jennu jira. Trade deficit amma national income account yeroo galmeessinu net export yookaan inni exchange jira export minus import jedhama. Export minus importing net X yookaan net X kun trade balance jennaan. Saving minus investment immoo capital outflow kan jennu jira. Capital gara alaatti yeroo deemu. Kam qusamtame hir'isu qusatame capital qusatame seevita irraa kan invest yeroo hir'inu capital gross capital erganna. Gross capital kun outflow yookaan inflow ta'uudhaan outflow kan jennu saving minus investment yeroo ta'udha saving minus investment. Saniif amma net cashin kun kan inflow ta'u sama inni net isa calculate gochuudhaaf saving minus investment S minus I goona jechuudha. Asirraa harka bitaarra kan jiru fi harka mirgaarra kan jiru kun net export fi saving minus investment yookaan net capital flow is equal to trade balance. Harka bitaa mirgaarra kan jiru trade balance harka bitaarra kan jiru kun net capital outflow. Yoo isaan positive ta'an lamaan isaanii harka bitaarra jiru kunis X minus I nis NX kunis positive yoo ta'e maal jenna? Trade surplus jenna. Yookaan exportiitu importii caala. Kan alatti export goonu kan alarraa binnu yoo caale maal jenna? Positive ta'a jechuudha. Export minus importing positive ta'a.
afaan trade fi trade surplus jedhu. Kan alatti geejjibnu gurgurru kan alaa binnee galchinu irraa vaaliiwwan isaa yoo gadi aanaa ta'e negeetiivii ta'a. Inni immoo trade deficit uuma jechuudha. Yoo wal qixa ta'e immoo balance trade ta'a. Balance trade maayinni harka bitaarra kan jiru kun save minus I yookaan net capital outflowing wal qixa net exportidha. Saving minus investment is equal to net export greater than some positive plus positive yoo ta'e trade surplus yoo negative ta'e garaagarummaan isaa trade deficit. Asitti wanti isin hubachuu qabdan saving minus I positive yoo ta'e akkasuma net exportiin immoo export minus import positive yoo ta'e trade surplus. Saving minus investment negative yoo ta'e and export minus import yookaan net export negative yoo ta'e trade deficit. Saving is equal to investment trade balance or balance trade. Net export is equal to 0 or export is equal to import trade balance. Okay. Rakkoon kun yoo jira rakkoo kana mootummaan akkamitti solve godhamu rakkoon kun itti fufamu mootummaan maal godhare inflation yoo jira hojii dhabdummaan yoo jira trade balancing trade deficit jira budget deficit jira mootummaan maal godhare policy qabaachuu qaba policy fayyadamee isaan sirreessuu yaada jechuudha. Isaan kun microeconomic policy jedhamu rakkoo policy economic problem if solve gochuu warri lafa kaan microeconomic policy jedhamu jechuudha. So ultimate policy objective of any country in general is to have sustainable economic growth and development. Guddina amansiisaa fi gaarii ta'e argachuudha kaayyoon mootummaa biyya tokko objective isaa. So policy measures will achieve moderate inflation rate, unemployment reduction, foreign trade balance gochuu, stabilize exchange rate tasgabbeessu, interest rate akkasuma kanaaf kana gochuudhaan mootummaan poolisii fayyadama jechuudha. Poolisiin jalqaba monetary policy kan jennu jiru. Birrii irratti kan xiyyeeffatu jechuudha. Dhiyeessi birriin harka uummataa hammamtu jira, kaazina mootummaa hammamtu jira, birriin eessa jira kan jedhu ilaaluuf. Monetary policy refers to adoption of sustainable policy regarding control of money supply. Dhiyeessi birriin harka jira eenyutu harkatti caala eenyu harkatti birriin jiru. Uummata moo mana baankii moo kan jedhu ilaaluudhaaf money supply. Kanaafuu meeshaa monetary policy fayyadamu money supply fayyadama jechuudha. Mootummaan monetary policy monetary fayyadamuu barbaade money supply irra jijjiiramsa fida. Akkasuma liqii bulchiinsa liqii yookaan management of credit kan jedhu kan baankiin akkatti baankiin liqeessu isa to'achuu ni danda'a. Measure of adjusting great demand to control inflation jechuudha. Inflation kana tasgabbeessuudha. It concerned with money supply lending rate. Rate itti liqeeffamu interest rate dhalaa interest liqii ASC birrii liqeeffamuu danda'u. Kana maaliin godhachuudha? It is often designated by central bank to manage godha. Biyya keenya keessatti national bank gahee kana kan qabu. Lending rate, interest rate, money supply murteessuu kan danda'u central bank national bank dha. Central bank kan jedhu biyya halaatu danda'u. Monetary policy highly flexible establishing policy. Monetary policy highly flexible establishing policy. Policy tasgabbeessuudhaaf immoo yookaan immoo mi'i policy tasgabbeessuudhaaf nu gargaaru meeshaan cimaa monetary policy dha. Keessumaa inflation irratti yeroo economiin gadi bu'u during economic recession yeroo economiin gadi bu'u yeroo output maal ta'u jira fall ta'u oomishni yeroo gadi bu'u aggregate demand yeroo fall ta'u monetary policy maal fayyadama? Kaayyoon monetary policy maali? Monetary policy aims at increasing demand dabalu fedhii dabalu akkamitti oomisha dabalu oomishtummaa dabalu namni oomishe baay'inni implementing growth jechuudha. Sadarkaa same pattern of demand fedhii sadarkaa fedhii wal qabatee akka deemu fedhiin akka hin dursine fedhiin akka baay'een caalle oomishaa fi fedhii bittaa oomisha sanaa wal madaalchisaa deemu monetary policy increasing demand. So during economic recession monetary policy increase demand. Gama fallaatiin immoo yeroo economiin baay'ee ol kaatee boom yeroo ta'e immoo namni bitu akka namni maal godhamu immoo production kana demand isaa hir'isa. Okay? Where demand exceeds production. Fedhiin baay'ee oomisha yeroo caalu maal jennee inflation demand push waan ta'eef demand pull waan ta'eef maal godhachuudha kun immoo inflation create godha. Monetary policy maal jedha? Condition achieve price stability by counter cycle upon money supply rate exercise godha jechuudha.
So monetary policy regulation is under central bank. Hojiin itti gaafatamummaan monetary policy kan bulchiinsi mootummaa monetary policy harka central bankii jiraadha. Kan biyya keenya national bankii. Kanaaf baay'ee kana baay'ee isinaaf fedhiidha gaariidha. High interest rate means less investment. Interest rate yoo dabale investment irra ta'a. When government lowers interest rate, firm grow more and more invest. Kun dubbisuudha. Kanaafuu monetary policy ni money supply dha. Fiscal policy immoo taxi fi baasii irratti kan inni xiyyeeffatu. Fiscal policy involves use of government spending. Baasii mootummaa, taxation, galii taasisuu irraa argamu, liqii kana kan wal fakkaatu amaloota dinagdee kan wal qabata fiscal policy jalatti hoogganamu. So kanarra dhaabateetu guddina dinagdee, oomisha, hojii, humna hojii kana kan murteessu fiscal policy jechuudha. Change in fiscal policy affect aggregate demand. Aiding aggregate demand dha. Aiding aggregate supply. Kana hundayyuu fiscal policy akkam godhachuudha. It is using for income redistribution effect to reduce poverty. Human hir'isuudhaaf illee balance akka san ta'ee deeman gochuuf gahee olaanaa qabachuudha. Choice of government fiscal policy kana mootummaa yeroo akkamii filata? Short term long term. Yeroo dheeraa yeroo gabaabaattis fayyadamuu danda'a jechuudha. So most important tool of implementing government fiscal policy are fiscal policy jalatti kan hammataman taxi, baasii, expenditure, public debt. Kanaafuu monetary policy money supply interest rate dha, lending rate dha. Fiscal policy immoo taxi fi expenditure, public debt fayyadama jechuudha. Instrumentiin isaa. Dalagaawwan yookaan immoo functions of fiscal policy kan jennu allocation. Perhaps first major function of fiscal policy to determine exactly how fund will be allocated. Funding tokko gargaarsi tokko biyya tokko erga seen akkaataa ittiin raabsamu qindeessu allocation of fund. Second, distribution of fiscal policy are implement many through progressive taxes as a woman tokko gargaarsa kenna distribution. Virtual allocation determine how much we set aside and for what purpose. Kaayyoo maaliif eenyuuf akka bahu funding godhe jechuudha. Subsidy, taxation, target subsidy, budget subsidy, gargaarsa baay'ataa barbaachisa eenyuuf targetiin isaa. Kana apply godhuudha. Progress taxation, taxii wal fakkaataa kan immoo madaalawaa ta'e gochuun akka galiin argamu distribute ta'u taasisa. Sadaffaa stability, tasgabbeessuu. Gabaa tasgabbeessuu. Okay, so budgeting is provide stable economic growth. Don't spend the need, but when the account is not limit, let's solve financing limits. Kanaafuu kan arfaffaan development guddina biyya tokkotu gahee olaanaa qabata. To underline principle tax policy Itoophiyaa beekuudhaa fi kanneen armaan gadi beekuun gaariidha jedha. Tokkoffaa to introduce taxii tokko kireet gochuudhaaf dinagdee guddisuun jalqaba guddina dinagdee fi yoo yaadamedha. Tax beeziin barbaachisaadha jechuudha. Taxiin beezii qabaachuu qaba. Maaliif galii mootummaa increase government galii mootummaa dabaluudhaaf. To introduce tax they help implement social policy. Policy hawaasummaa barbaachisaadha. To introduce tax allocate individual growth guddina dinagdee dhuunfaa namoota dhuunfaa giddu galeessa godhachuu qaba. To ensure modern kun akka recommendationitti kan kennamedha. Kun theoryidha. Callisanii dubbisuu dandeessu. So this is all about this chapter. The end of chapter is as well. So galatoma waan hordoftanii fi waan obsaan caqastanii fi turtii yoo dhiifama biizii ta'uurraa kan ka'e haa dubbisnu akka dandeenyu mul'atu isiniin jedha. Is the end. Thank you.